Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumoo uummataa nageenya keenya kabajaa bakkuma jirtutti sinaa ga'u jedha onkoloolessa 2025 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanne kan isin biraan kennu ta'aatii jalqaba irratti hanga booda oduu haleellaa aanaa nuunnootti halkan edaa raawwatamin namoonni nagaa 22 ajjeefamanii Itoophiyaan liqaan wal qabatee marii irra jiraattus akka biyya liqaa alaa irra jiru kaffaluu dadhabdeetti sadarkeeffamte. Lammiileen Itoophiyaa hojmaan ce'umsa nagaa tasgabbii irratti hundaa'e rakkoo walxaxaa siyaasaa nageenyaa fi dinagdee biyyattii furuu irratti akka xiyyeeffatu Amsterdamitti gaafatanii. Soomaaliyaan filannoo mana maree gandaa sadaasa dhufu gaggeessuuf murteessite. OFM dambalii gungumoo uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu Angadaa Walaabuuti amma oduu bal'inaan. Haleellaa aanaa nuunnootti halkan edaa raawwatamin namoonni nagaa 22 ajjeefamanii godina Shawaa Lixaa aanaa nuunnoo ganda halloo dinkiitti haleellaa halkan edaa hidhattoonni faannoo raawwataniin namoonni nagaa 22 ajjeefamuun dhaga'ameera. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Godina Shawaa Lixaa aanaa nuunnoo ganda halloo dinkiitti haleellaa halkan edaa hidhattoonni faannoo raawwataniin namoonni nagaa 22 ajjeefamuun dhaga'ame. Haleellaa kanaan namoonni 3 madaa'uun hospitaala jiraachuus maddeen jiraattota waabeffachuun gabaasaniiru. Namoonni 3 biroo ammoo garee hidhate kanaan ukkaanfamuu isaaniitu himame. Haleellaan kun halkan edaa onkoloolessa 19/2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo toora sa'aatii 3 irratti akka raawwatame maddeen himaniiru. Humnoonni finxaaliyyii faannoo kunneen mana maatii hedduutti seenuun jumlaan bifa suukaneessaan fixaa akka turan maddeen kenna irraa odeeffanneerra. Dhukaasni hanga halkan sa'aatii 3 jalqabee sa'aatii 6tti kan ture yoo ta'u qaamni nageenyaa hanga yeroo kanaatti akka hin birmanneedha kan himamu. Haa ta'u malee turtii sa'aatii 3 booda jechuun sa'aatii 6 gubbaa irratti raayyaan ittisa biyyaa bakkicha dhaqqabuun ibsame. Deeggartoonni humnoota finxaaliyyii faannoo tibbana miidiyaa hawaasaa gubbaa irratti uummata Oromoo fixaa jedhanii dhaadataa turaniiru. Guyyaa har'aa reeffi namoota dhumanii bakka bakkaa walitti guurame awwaalamaa kan jiru ta'uu OFM odeeffateera. Hidhattoonni haleellaa kana raawwatan naannoo jiddu galeessa Itoophiyaa jedhamu godina Guraagee aanaa Abshagee maddeeffachuu irra deddeebiin haleellaa akka raawwatan himu jiraattonni. Bakki maadhee isaanii aanaa ammayyaa aanaa nuunnoo fi magaalaa Walqixxee jidduutti akka argamu gabaasaaleen akeekaniiru. Hidhattoonni kunneen jidduu kanatti haleellaa raawwachuun ajjeesuun gamatti namoota ukkaamsuu saamuu hawaasa naannichaa baha gala dhoorganii jiru jedhu jiraattonni. Gandoota aanaa nuunnoo garagaraatti waggoota darban haleellaa jumlaa fi suukaneessaa akkasii raawwataa turuu isaanii OFM dabalatee miidiyaaleen biroo gabaasaa turuun kan yaadatamudha. Itoophiyaan liqaan wal qabatee marii irra jiraattus akka biyya liqaa alaa irra jiru kaffaluu dadhabdeetti sadarkeeffamte. Fiichi reetingis dhaabbanni idil addunyaa sadarkaa liqii adda baasu gabaasa haaraa onkoloolessa 17/2025 baaseen Itoophiyaan liqeessitoota waliin marii irra jiraattus dabalata isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Liqaa alaa irra jiru muraasa kaffaluu dhabuun sadarkaa restricted default biyya liqaa irra jiru muraasa kaffaluu dadhabde kenneefi. Gabaasa baasaniin biyyattiin kafaltii yuuroo boondii fi boondii hin taane irra jiru yeroo jedhametti kaffaluu dadhabuu isii sadarkaan kun ni agarsiisa yoo jedhan Itoophiyaan kafaltii koopponii yuuroo boondii doolaara miliyoona 33 muddee 11/2023 kaffalamuu qabu osoo hin kaffalin hafuu eere. Akka gabaasichaatti sadarkaan restricted default kan kennamu biyyichi yoo xiqqaate kafaltii liqii alaa guddaa tokko osoo hin kaffalin yoo hafedha. Garuu kasaaraa guutuu akka bakka hin buunee fi liqaa biraa yeroon kaffalaa jiraachuu akka maltu himaniiru. Itoophiyaan liqaa alaa waliigalaan doolaara biliyoona 30 haga 31 gabaasa Reuters irra jiru keessa doolaara biliyoona 15 bu'uura waloo G20 irra deebiin caasessitee kaffaluuf tattaafataa jirti. Adoolessa 2025 keessa waliigaltee wal hubannoo Itoophiyaan koree liqeessitoota waliin irra geesseen liqaa irra jiru keessa haga adoolessa 7/2025tti doolaarri biliyoona 2.5 akka dhiifameef eerame. Akka gabaasa ministeera faayinaansiitti liqaan biyyattii irra jiru dhibbentaa 12.5 akka hir'ateef dhalli liqaa dhibbentaa 34 akka dhiifameef sagantaa IMF irratti ibsee ture. Liqaa caasifamaa jiru keessaa biliyoonni 1.1 liqeessitoota dhuunfaarraa yoo ta'u biliyoonni 0.20 dhaabbattoota biizinasii irraayi. Fiichi reetingis akka jedhetti Itoophiyaan adoolessa 2024 as jijjiirama dinagdee irratti tarkaanfii gaarii fudhatteetti. Tarkaanfilee bu'aa qabeessa jedhee kaase keessaa tokko to'annoo sharafa maallaqaa yoo ta'u kunis gatiin sharafa maallaqaa seera qabeessaa fi gabaa alseeraa jidduu jiru gara dhibbentaa 10tti akka hir'atu taasiseera jedhe. Qaala'insi jireenyaa bara baajataa 2026 keessa jiddu galeessaan % 12 ta'a jedhamee tilmaamameera. Kunis bara baajataa 2025 keessa
parsantaa 15.8 fi bara baajataa 2024 keessaa parsantaa 26.6 ture irraa gadi bu'uu agarsiisa. Mootummaan Itoophiyaa bara dhufu galii argatu caalaa baasii baasuun qaawwii baajataa bara 2025 dinagdee biyyattii keessaa parsantaa 1.3 GDP ture bara 2026tti parsantaa 1.7 GDPtti ol guddisa jedhamee raagama. Baasiin kunis dabalii mindaa kan biroo dabalata. Dhuma bara 2025 kaasee deeggarsi boba'aa ni dhaabbata akkasuma kafaltiin dhala liqaa dhibbantaa 0.8 irraa gara parsantaa 1.3 GDPtti ol ka'aa jechuun raagee. Liqaa mootummaan hanga dhibbantaa 40.4 GDP ga'uun ol ka'iinsa guddaa agarsiise jechuun bara 2027tti gara parsantaa 36.6tti akka gadi bu'u eere. Sadarkaan liqaa Itoophiyaa fooyya'insa kan agarsiisuu danda'u yeroo marii liqeessitoota dhuunfaa waliin taasistee xumurtu ta'uu eeruun muddamni siyaasaa garuu yaaddoo akka ta'u malu gabaase. Itoophiyaan bara 2021 kaastee baankii addunyaa waliin bu'uura waloo G20 liqaan akka dhiifamuuf mari'ataa akka jirtu yaadachiisuun IMF waliinis diinagdee tasgabbeessuuf riifoormii diinagdee taasisaa akka jirtu gabaase. Kibxata darbee Itoophiyaan kafaltii liqaa isiirra jiru caaseffachuuf liqeessitoota waliin marii gaggeessite waliin galtee malee xumuramee ture. Reuters akka gabaasetti kanaafis ka'umsa kan ta'e seektarri faayinaansii biyyattii amansiisaa ta'uu dhabuu ta'uu eere. Gabaasni qondaaltota olaanoo baankii addunyaa fi IMF raageffame sababoota Itoophiyaa alergii irraa maallaqa gahaa hin argannee fi diinagdeen dadhabaatiin liqii baay'ee irra jiraachuu fi kun immoo mootummicha dhiphina keessa galchuu gabaase. Itti dabaluudhaanis biyyattiin ifatti dhiphina liqaa keessa kan galte muddee bara 2023 yeroo sagantaa qabameefitti kafaltii dhala yuuroo boondii kaffaluu dadhabduudha jedhame. Lammiileen Itoophiyaa hojmaan ce'umsa nagaa tasgabbii irratti hundaa'e rakkoo walxaxaa siyaasaa nageenyaa fi diinagdee biyyattii furuu irratti akka xiyyeeffatu Amsterdamitti gaafatanii. Gumiin lammiilee Itoophiyaa yaaddoo qabna jedhanii fi bakka bu'oota paartilee morkattuu garee hidhattootaa fi dhaabbilee siiviikii hayyuuwwanii fi falmitoota mirga namaa ta'an marii onkoloolessa 18 dhimma qisaasama siyaasaa nageenyaa fi diinagdee Itoophiyaa irratti marii gaggeessanii guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Gumiin lammiilee Itoophiyaa yaaddoo qabnaa jedhanii fi bakka bu'oota paartilee morkattuu garee hidhattootaa fi dhaabbilee siiviikii hayyuuwwanii fi falmitoota mirga namaa ta'an marii onkoloolessa 18 dhimma qisaasama siyaasaa nageenyaaf diinagdee Itoophiyaa irratti marii gaggeessanii. Ibsi barreeffamaa bakka buutota qaamota kanneenii marii dhimmoota wal fakkaatu hagayya 2025 Yuunaayitid Isteetitti taa'amee ture hordofee gaggeeffame dhimmoota hojmaata ce'umsaa qabxiilee ijoo fi furmaata duraa duubaa siyaasaa mala ce'umsa gara nagaa fi akkamitti qaamota alaa gaggeessuun danda'ama jedhu irratti wal mari'achuu akeeke. Ibsi kun waggoota torban darban taayitaarra kan turan bulchiinsi muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad kan aangoon isaanii hin daangeffamne lola kan faarsanii fi bulchiinsa kufaa ta'e kan diriirsan Itoophiyaa rakkoo siyaasaaf nageenyaa walxaxaatti gad darbee jedhe. Itti dabalees ibsi kun wal waraansi biyyattii keessatti fufee rakkoo nageenyaa kan diinagdee diigama hawaasummaa kan fide yoo ta'u gama biraan imaammanni biyya alaa maalna dhibeen gaggeeffames dhaabbii dippiloomaasii biyyattii fuula balleessuun birmadummaa fi faayidaa biyyattii irratti miidhaa fidaa jira jedhe. Lammiileen Itoophiyaa sabnii fi sablammiileen kamuu bittaa sirna abbaa irree muummee ministeera Dr. Abiyyi Ahmad jalatti miidhaan irra gaheera warreen bulchiinsa kanatti dhiyoo jiran malee jechuunis ibsi kun ifoomseera. Bakka buutonni kunneen gabaasni karaa mootummaan ifoon biyyattii keessa fooyya'insa jiraachuu eeranis dhugaan jiru waajjiraaleen hojii dadhabaa deemuu fi bakkaa bakkatti wal waraansi deemu humnoota federaalaa fi naannolee irra caalaa jiran jedhanii qabeenyi biyyattiis gama misoomaa osoo hin taane gara waraanaa gaggeeffamuun hojiirra akka oolu ta'uu isaa ilaalchisee komii dhiyeessaniiru. Qaamoleen dhimmi ilaallatu qisaasama kana ilaaluun yoo qophii waloon fudhatamuu qabu hin raawwanne kufaatiin taayitaa jiddu galeessa biyyattii rakkoo as deemu jechuun ibsi kun akeekkachiise. Kana malees Itoophiyaan qisaasama siyaasaa diinagdee fi qarqaarsa namoomaa hamaa ta'eef saaxilamuuf jirti jedhe. Xiinxalawwan kana irratti hundaa'uudhaanis hirmaattonni marii kanaa qaamoleen hidhatanii socho'an miseensonni sochii siyaasaa fi kan hawaasummaa paartileen morkattoota lammiileen biyyattii biyyoota biroo jiraatanii fi dhaabbileen siiviikii rakkoo biyyattiitti as deemaa jiru kan hubatanii walitti dhufeenya walgataa jidduu isaanii akka fooyyessan yaadachiisaniiru. Bulchiinsa muummee ministeera Dr. Abiyyi Ahmad booda rakkoo hanqina gaggeessaa uumamaa kan bakka bu'u hojmaata akka qindeessan keessumaa waldhabbii mormitoota jidduu ce'umsa irratti jiru fooyyessuun akka hojmaatni ce'umsaa nageenya tasgabbii fi hojii idilee itti fufiinsa qabu jiraatuuf waamicha dhiyeessaniiru.
Kaayyoo kana fuulduratti deemsisuufis hirmaattonni kunneen garee qindeessitoota kaayyoo kana Awurooppaa kan garee wal fakkaatu kan Yuunaayitid Isteetsi keessatti bifuma wal fakkaatuun hundaa'ee fi kan bulchiinsa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed booda ce'umsa dimokiraasii qajeelcha jedhame dhaabuu ifoomeera. Somaaliyaan filannoo mana maree gandaa sadaasa dhufu gaggeessuuf murteessite. Somaaliyaan filannoo mana maree bulchiinsawwan gandaa kan waggaa 50 oliif osoo hin gaggeeffamin ture gaggeessuuf akka jirtu ibsite. Dabalataa akka ta'an siniif dhiyeessina. Somaaliyaan filannoo mana maree bulchiinsawwan gandaa kan waggaa 50 oliif osoo hin gaggeeffamin ture gaggeessuuf akka jirtu ibsite. Jiraattonni magaalaa guddittii Mogaadishoos filannoo kanaaf akka qophaa'an akeekkachiifamanii. Abdulkarim Ahmed Hassan dura ta'an komishinii filannoo Somaaliyaa kibxatu darbe filannoo mana maree gandaa magaalaa Mogaadishoo kutaa Baanaadiriitti sadaasa 30,2025 gaggeeffamu ta'uu kan ibsan yoo ta'u hoggattoonni paartii mormituu garuu karoora kana mormanii jiru. Komishinichi taateen kun dhugoomaa mirga gaggeessoo fi filuu kan Somaaliyaatti dhugeesse jechuun ibsan taatee waggaa 56 biyyattii keessatti hin gaggeeffamin ture jedhan. Sadaasa 30tti jiraatan Mogaadishoo kamiyyuu filannoo kanaaf qophaa'uu qaba jechuun kan dubbatan Hassan galmeen filattootaas fulbaana 30tti xumuramuu yaadachiisanii. Mogaadishoon kutaa bulchiinsa Baanaadir keessatti namoonni miliyoona 1 filannoof galmaa'uu kan ibsan Komishinar Hassan Baanaadir qofa keessa namoonni miliyoona 4 ol jiraatu jechuunis yoo lakkoofsi uummataa gaggeeffamuu baates tilmaama ka'aniiru. Paartii morkatuu Mogaadishoo keessa socho'u National Salvation Forum filannoo kana seeraan ala jechuun wayita hedduu mormaa jira. Sharif Sheikh Ahmed pirezidaantii biyyattii duraan kan gaggeeffamuu fi namoonni bebbeekamoon Somaaliyaa kan keessatti argaman paartiin kun pirezidaantii Hassan Sheikh Mahmud raawwii hojii komishinii filannoo kana bifa seeraa osoo hin guutin ofuma qofaan raawwachuu isaaniif komatanii jiran jechuun gaazexaan The East African Times gabaaseera. Odeessa ibaatiin Eertiraan marshaalota galaanaa Siraalinkaa hiitee agayoonaa gadi hin lakkisne. Marshaalota galaanaa Siraalinkaa 6 Eertiraatti hidhaman hiikuuf sadaasa 2024 kaasee tattaaffiin dippiloomaasii taasifamaa jiraatus agayoonaa osoo hin milkaa'in hafuu The Iceland maddeen dhimmichatti dhiyoo ta'an caqasuun gabaase. Marshaalonni Siraalinkaa kunneen namoota dhaabbata Azerbaajaan kan ta'e tajaajila galaanaa Kaaspiyaan BV'n qacaramanii doonii xixiqqaa Azerbaajaan 3 irra hojjetan 24 keessaa isaan tokko turani. Sadaasa 2024 dooniiwwan kun sababa qilleensa hamaan dhiibamuun bishaan Eertiraa seenan aangawoota Eertiraan dhaabamuun gabaafame. Boodarra hojjettoota Azerbaajaan 18 gadi lakkisuun lammii Siraalinkaa 6 hambisanii. Lammiileen Siraalinkaa qabaman kun dhaabbata Seeyul Mareetem jedhamu kan tajaajila nageenya galaana dhuunfaa kennuun qacaramanii. Dhaabbanni biraa Freight Plan LTD jedhamu waraqaa fi loojistikii isaanii hojjechuuf akka bakka bu'aa biyya keessaa isaaniitti hojjeteera. Yeroo ammaa kana namoonni hidhaman kunneen Eertiraa keessatti eessatti akka hidhaman namni sirriitti beeku hin jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuuf hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan daawwattaniif galatoomaa.